Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ashama akkam jirtu daawwattoota channel YouTube Abduu Jimmaa jala jirtan hundi keessan baga nagaan jiraattan baga sa'aatii kana geessan isin jee daawwattoota keenya barnoota baay'ee bareedaa ta'e itti fayyadamu keessan hundi keessan itti fayyadamu qabdanu irra baay'een keessan itti fayyadamaa hin jirre jechuudha. Akkaataa sagalee yookaan immoo sagalee xarri adda addaa copyrightiidhaan bilisa ta'e yeroo recordii gootanii kaatan jechuudha. Yeroo moobaayiliidhaan nama waa barsiisuudha yookaan immoo diraamaa adda addaa walaloo adda addaa himtanii kaatan sagalee walaloo keessan sana walqixa deemu jechuudha. Sagalee bareedaa jala copyrightiin bilisa akka ta'e sagalee qulqullu jechuudha. Sagalee qulqullu akkaataa isin jala kaawwachuu dandeessa yeroo takka takka yeroo takka viidiyoo gadhiiftan jechuudha. Yeroo viidiyoo qababartanii kaatanii sagalee jala kaawwattan walaloo adda addaa yeroo gaggeessitan yookaan immoo barnoota adda addaa yeroo barsiistan kaatan namoonni baay'een sagalee jala kaawwatu. Sagalee jechuun barnoota adda addaa yookaan immoo sagalee jechuun kan nuyi copyrightiin bilisa ta'e sagalee xarrii fakkaatee yookaan immoo sagalee babbareedaa kan sagalee keessan miidhagsu kan walaloo keessan miidhagsu jechuudha. Akkaataa isin sagalee kana jala kaawwachuu dandeessan isin agarsiisa hundi keessanuyyuu kan itti fayyadamaa jirtanullee akkasumallee karaa sirriitiin itti fayyadamuu qabdu kan itti fayyadamaa hin jirrellee yeroo viidiyoo maxxansuu kaatan osoo hin maxxansin dura akkaataa isin jala kaawwachuu dandeessan isin agarsiisa. Daawwattoota keenya haala kanaan hundi keessan na hordofaa isin jedha. Warri haaraa taatan immoo chaanala YouTube gubbaarratti Abduu Jimmaadha barreeffadhaati. Chaanala kan koo subscribe godhaati mallattoo notification itti banaati ol ka jettu gubbaa kaawwadhaati. Viidiyoo hedduu isin jala darbee jira. Viidiyoo baay'ee bareedaa ta'e kan Gmail keessanii wal qabate barnoota YouTube wal qabate video hedduu baay'ee isin jala darbee jira. Chaanala kan koo jala galtanii irraa barachuu dandeettanii barnoota Facebook wal qabate akkasuma kan TikTok wal qabate hedduu jira jala. Warri haaraa taatan irra galaatii irraa baradhaa isin jedha. Daawwattoota keenya like tokkodhaan na waliin turaa isin jedha. Sagalee kana gaa eessa akka argachuu dandeessan akkasuma application tokko fayyadamtaniiti application kana jala akkaataa isin sagalee copyright bilisa jala kaawwachuu dandeessan. Sagaleen kun bakka baay'ee jira. YouTube studio ni qaba. Akkasuma gaa viidiyoo keessan screen recovery dhaan waraabdanii eega kaatanii yookaan immoo uuma feetan kaameraadhaan yookaan waan waraabdanii sana sagalee keessa waraabdanii eega kaatanii gaa kaayin maasterii fayyadamtu irra baay'een keessan kaayin maasterii osoo hin taane kan inni fayyadame sin agarsiisu kaayin maasterii miti application kana qabaachuu qabdu hundi keessan application kana argachuudhaaf gaa Play Store gubbaa seentanii warri hin qabaanne jechuudha. Application kana qabaachuudhaaf Play Store gubbaa yoo seentan wanta amma jedhee barreessu kana barreessanii application kana gabbuufattanii application kun kaayin maasterii imaan tokko baay'ee bareedaadha. Application kun baay'ee bareedaadha isin jedha. Daawwattoota keenya warri itti fayyadamaa hin jirre itti fayyadamaa CapCut kan jedha asirra tuqtanii CapCut kan jedha kana yeroo takka application kana hundi keessaniyyuu gabbuufattanii application kana aga application CapCut kan jedhu kana aga irra baay'een keessan ni qabdu. Warri itti fayyadamaa hin jirre update godhinaan jedhee updating godhaa jira. Warri updating hin godhatin gaa haala kanaan yeroo isin CapCut jettanii barreeffatan application kana update isin godhaa yookaan immoo update godhi jedhee isin agarsiisa. Haala kanaan update godhattanii yookaan immoo application kana bilbila irratti gabbuufattanii jechuudha. Daawwattoota keenya application kana Play Store gubbaarraa update eega godhattanii kaatan yookaan immoo download godhattanii kaatan CapCut kan jedhu kana irra ni seentu. Yeroo awwalaa kanaaf application kanarra yeroo isin seentanu application kun faayidaan isaa baay'ee danuudha. Faayidaan isaa baay'ee guddaadha jechuudha. Footoo bareechuudhaaf yookaan immoo viidiyoo walitti qindeessuu footoo walitti qindeessuu akkasuma footoo background jijjiiruudhaaf fi akka kaayin maasteriitti jechuudha. Irra baay'ee keessa kaayin maasterii fayyadamtanitti fakkaata. Yeroo isin awwala kana application kana bantan jechuudha. Application kun yeroo awwalaatti allow gootanii kaatanii haala kanaan isin bira allow yeroo isin gootan kaata yookaan immoo hedduu irratti gabee kaatan haala kana irratti tuqxu yookaan immoo idoo kuma kan tuqxanii naan allow godhe isin jedha. Allow ni gootu yeroo isin allow gootee kaatan idoo kana ni tuqxu idoo kana jechuudha. New project kan jedhu kana yeroo takkaaf ni tuqxu jechuudha. Anwaayin allow godhe heyyamatti kennee qabuunaan irra seena. Egaa haala kanaan yeroo isin irra seentan application kana footoo maxxansuu dandeessan. Gaalaarii keessaa footoo dhuma takkatti okee gootu footoo tokko eega tuqxanii adda kan jettu irra tuqxanii footoo sana ol baasuudhaaf jechuudha. Footoo viidiyoo sana ol baasuudhaaf dhiifama. Yookaan footoo yookaan viidiyoo jechuudha. Kan barbaadan footoo walitti qindeessanii illee xarri jala kaa'u yookaan immoo waan barbaadan jala kaa'uu dandeessu. Akkasuma viidiyoo illee gadhiisuudhaaf egaa screen recovery waraabdanii kaatanii application kana ni seentu. Screen recovery dhaan egaa waraabaa application kana eega seentanii haala kanaan viidiyoo keessan gaa kan waraabdan sana gaalaarii keessaa fudhattanii haala kanaan irra ol tuqxaniituma ol baafattu. Yeroo ol baafattanii kaatan haala kanaan application kun haala kanaan fidee isinii baasa. Yeroo isin irra tuqxanii kaatanii jettan haala kanaan yeroo isinii fidee osoo waa biraa hin tuqin ganjellaa kana format ka jedhu ni jira. Asirratti format ka jedhu ganjellaa kana yeroo takka tuqxanii size YouTube 16:9 ni filattu. Yoo TikTok ta'e 9:16 yoo channel YouTube ta'e 16:9 filattu.
Egaa haala kanaan eega filattanii kaatanii viidiyoon kun ka gadhiisuu deemtan sana jechuudha. Waan barbaadan akkasuma egaa sagalee akkamitti akka jala kaawwachuu dandeessan sagalee yookaan diraamaa adda addaa gaggeessuu barbaadan walaloo adda addaa himuu barbaadan appilikeeshinii kana fayyadamaa hundi keessan yoo kan waan akka hin barbaanne egaa saayizii YouTube eega filattanii kaatanii yoo barbaadan dudduubee isaa jijjiiruu barbaadan convert kaje asana jira convert kana tuqxanii tuma clore kaje inni jira clore kaje ka tuqxanii dudduubee background isaa haala barbaadaniin haala kanaan jechuudha yoo barbaadan diimaa rakaattu background dudduuba waan barsiisuu deemtan sana waan nama agarsiisuu deemtan sana dudduubee isaa isin jijjiiruu jechuudha. Haala kanaan gaa eega filattanii kaatanii asirratti right itti gootanii duuba baatu background kana ka fila barbaadan asirra clore barbaadan yoo barbaadan background ka jedhe walakkaa keessa tuqxanii dudduuba isaa haxaa'uu yookaan immoo qullaatti hambisuu dandeessu isin jedha. Egaa haaluma kanaan isin agarsiisanii haala kanaan gaa eega erra godhatanii kaatanii dudduuba isaa jijjiirratanii kaatanii viidiyoon kun amma yoon okeetti godhee ni taphata akkasuma viidiyoo kana yoon amma irra tuqeedhe viidiyoon kun ni taphata jechuudha. Viidiyoon kun kanneen gadhiisuu deemu jechuudha. Isin fakkeenya gadhiisuu deemtan filattanii iftu jechuudha. Viidiyoo kana jala xarree kana eessaa arganna ka jedhu yeroo isin viidiyoo filattanii iftan kana adda audio ka jedhu mallattoo ida'uu kaanii tuqxu ganjallaa umasaa jira. Adda audio ka jedhu kana jala yoo isin tuqxan asirratti waa afuriin isin baasa barreeffama afur isin baasa yoo dhiqqataa wantoota adda addaa yookaan immoo duraan gaaraadhi keessan keessaa waan adda addaa qabaatan asirratti argachuu dandeessanii akkasuma addisii waraa barbaadan recover jedhee macarashaa harka mirgaa ni jira asirra macarashaa bakka qubaan qabaa jiru kana recover addisii yoo sagalee itti ida'uu barbaadan jechuudha. Yoo sagaleen keessa illee hin taane asirratti sagalee jira balleessanii sagalee itti ida'uu dandeessanii jira akkasuma sagalee immoo kan copyrightiin bilisa ta'e argachuudhaaf gaa harka bitaatti sandisk ka jedhu ni jira sandisk ka jedhu kana mallattoo akka tiktokii fakkii tiktokii ofirraa qabu kana sandisk ka jedhu kana tuqxanii tumayyuu sagalee copyrightiin bilisa ta'e appilikeeshinii kanarraa argachuu dandeessu jira. Jedhe fakkii mallattoo akka TikTok qabdu harka bitaa karaa yeroo isin tuqxan haala kanaa si baasa. Sagalee kana argachuudhaaf majammaraa kana bold kajeeni jira asirratti harka bitaarra yeroo takka eega tuqxanii sagalee baay'ee copyrightiin bilisa akka ta'e jala kaawwachuu dandeessanii. Egaa haala kanaan irraan gadee kana isinii baasa yeroo si keessantan akkana mallattoo TikTok irraa qaba sagalee copyrightiin bilisa ta'e yookaan immoo sagalee YouTube'dhaaf eeyyamamaa ka ta'e waan qopheessan sana jala galfachuudhaaf gaa ida'uu eega tuqxanii jala isinii geessa viidiyoon kun daqiiqaa tokko yookaan immoo daqiiqaa lama gadiya viidiyoo kana itti qaqqaxxalachuu dandeessanii irraa xoftanii yeroo isin irra xoftan baay'ee jira dhuma hin qabuun isin jira. Egaa haala kanaan ajjala argachuu dandeessanii isin jira asirratti mallattoo ida'uu yeroo isin tuqxan jechuudha asirratti mallattoo ida'uu isin ta'e yookaan viidiyoo sana dubbatee isin agarsiisa yookaan immoo wanna sana fidii ajjala isinii kaa'aa isinii jira yoo seera tuqxan haala kanaan fidii asirratti jala isinii kaa'aa isinii jira wanta hamma fudhatteeftan sana asirratti argattu haala kanaan darajaadhaan kunoo kana jalatti yeroo isin dubbattan gaa haala kanaan yeroo isin dubbattanu waan isin irratti asirratti tokketti gootee yoo isin haasofsiistan jechuudha. Sagalee akkaataa WhatsApp keessan WhatsApp kanaan haala kana yeroo isin okeetti gootee dubbachiftan jali isaa kanatti inni immoo sagalee keessanii waliin adeemaa jechuudha. Bakka sagaleen keessanii baay'eetti ol qabee bakka sagaleen keessan gadi qabamee jirutti sagalee keessan waliin deemaa jechuudha. Sagaleen kun haala kanaan darajaa isaa hin mul'atan isin fakkaata haala kanaan jala isinii deemaa jechuudha. Haala kanaan isin ka barbaadan jechuudha keessaa maxxartanii dhaggeeffattanii jalaa dileetii gootanii jechuudha. Sagalee kana haala kanaan ka barbaadan jala kaawwachuu dandeessanii itti fayyadamuu dandeessuun isin jira. Haala kanaan hundi keessaniyyuu warri itti fayyadamaa hin jirre hanga yoonaa jirtanu haala kanaan irra galaatii akkaataa hamma ani isin agarsiise kanaan hundi keessan itti fayyadamaan isin jira. Baay'ee bareedaadha appilikeeshinii itti fayyadamaa haala kanaan. Egaa haala kanaan appilikeeshinii kana hundi keessanuu haala kanaan itti fayyadamaa jira. Haxooftanii asirratti ilaaltu bakka kana yeroo isin akkana haxooftan viidiyoo kan isin agarsiisa akkasuma gaa dhuma irratti ammallee itti ida'uu yoo barbaadan wanti kun isin jala dheerate yookaan immoo viidiyoon keessan dheeraa yoo ta'e haala biraatiin immoo itti ida'uu barbaadan jechuudha. Ammallee mallattoo ida'uu kan tuqxaniitumayyuu itti ida'uu dandeessu waan barbaadan waan viidiyoo gadhiisuu barbaadan sana viidiyoo keessa larii keessa itti fuulduratti itti qaxxaluu barbaadan mallattoodhuma ida'uu kana tuqxanii jechuudha. Yeroo isin haxooftan akkana isinii deema macarashaa keessanii kaatanii jechuudha. Haala kanaan kan agar dhumatti akkana haxooftu yeroo isin akkana haxooftan jechuudha. Dhuma irratti mallattoo ida'uu kana tuqxanii jechuudha. Yeroo viidiyoon keessan gara dhumaarra gahee jechuudha.
akkana asa xuqxanii tuma yoo itti hidhuu barbaadan daga xuqxanii itti hidhuu dandeessu isiniin jedha hundi keessanii yoo haala kanaan itti fayyadamaati warri hin beekne haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha daawwattoota keenya warri itti fayyadamaa turte kana baay'ee bareedaadha hundi keessan itti fayyadamaa isiniin jedha appilikeeshiniin kun baay'ee bareedaadha haala kanaan itti fayyadamaa sagalee kana haala kanaan jala kaawwachuu dandeessanii haala amma isin agarsiisee ka'een akkasuma background isaallee jijjiirachuu barbaadan haala kana jijjiiratu isiniin jedha appilikeeshiniin kun baay'ee bareedaadha kaayim maaster iman tokko kan itti fayyadamaa jirtanuun kaayim appilikeeshinii kana hundi keessanuu itti fayyadamaa isiniin jedha daawwattoota keenya Gaafi yoo qabaattan viidiyoo kan koo jalatti komentii na barreessuu hin irraanfatina appilikeeshiniin kun abdeetii ta'ee jira haala kanaan isinii baasa alamma abdeet godhan ture amma yeroo fixee qabu haala kanaan na baase akkasuma idoo una tuqxanii project ka jedhesentanii ka new project ka jedhesentanii tuma viidiyoo keessa baratanii haala ammaa isin agarsiisan jala kaawwachuu dandeessanii hundi keessan haala hammaanis agarsiisee ga'e kanaan itti fayyadamaati Video kesan bareechaa gadhiifadhaa isiniin jedha viidiyoo kan koo jalatti gaafii yoo qabaattan komentii na barreessuu hin irraanfatina isiniin jedha barnoonni keenya har'aa asumatti dhaabbata barnoota hedduu argachuuf chaanaalii YouTube kootii jala galtanii argachuu dandeessu gaafii yoo qabaattan komentii na barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha daawwattoota keenya ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nagaan na jiraadhaati viidiyoo koo akka nama hunda bira ga'uuf like na godhaatii isiniin jedha chaanaala koo subscribe gochuu hin irraanfatina hanga walitti deebinutti nagaan na tura